Nagaanii fi araarri waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ashamaa harka fuudhee yooyyaa isiniin jedha hin jira uummata qashti. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii. Ani obboleettiin keessanii immoo nagaa guutuu irraa afaan qaba. Eegaa maarree har'ammoo wantan qabadhee dhufee waan xiqqoo takka ishiinis waa irraa barattu jedhee tananii viidiyoo kana laaltanii waa irraa barattu kanan jedhu tokkoon qabadhee dhufe. Maal inni seetan innis viidiyoo kana irratti akkuma argitanii namichi kun baay'ee sooressaa abbaa qabeenyaati jechuudha. Eegaa maarree obboloota koo gaafa tokko mee uffata ciccitaa akkuma argitan wayyaa isaa carqii jechuudha. Isa feestaalii gurraachatti qabatee kadhataa fakkaatee karaarra deemaa jira. Mee namoota kamtu namoota kamtu nan gargaarre jedhee namoota ilaalaa jira. Meeqa keenya laata nama gadi jedhu kana kan ol qabuu dandeenyu? Meeqa keenya nama beela'e kan nyaachisuu dandeenyu? Nama daare kan uffisuu dandeenyu? Meeqa keenya nama harka qalleessa bira kan dhaabbachuu dandeenyu? Isa jedhu viidiyoo kanarratti akka waa laaltanii barattaniifani. Inni garuu dhabeetii miti. Osuma qabuu nama harka na qabu tokko yoo nan arge nama saniif nan gargaara kan jedhu yaadeeti. Garuu akkuma argitan kana viidiyoo irratti nyaata osoo nyaata beela'e jedhee kadhate ofirraa hari'u, na gargaari jedhee yoo kadhate ofirraa hari'u. Maaliif nuyi namoonni baay'een nama jechuudha uffannaa namaatiin madaalla. Namummaa osoo hin taane uffannaa namaatiin nama madaalla jechuudha. Namichi kun keessi isaa yookaan namummaan isaa maal ta'ee kufe yookaan maal ta'ee rakkate yookaan maal ta'ee beela'ee dheebote jechuu dhiisneeti. Uffannaan namichi kun uffate uffata akkamiiti? Namichi kun xuraadha moo uffata miiccamaadha moo jenneeti uffataan nama madaalla jechuudha. Kanaaf waan ansiniin jechuu barbaade asirratti meeqa keenya kan kufe kan ol qabuu dandeenyu? Meeqa keenya kan beela'e kan gargaaruu dandeenyu? Meeqa keenya rakkataa irratti harka diriirsuu fi kan dandeenyu isiniin jechuu barbaada. Namni rakkataa gargaare waaqa birattis nama birattis ga'ee guddaa qaba. Eegaa akkuma argitan kana namoonni baay'een ofirraa isa daddarbanii, namoonni baay'een hin ifatanii, namoonni baay'een hin arrabsanii. Eegaa akkuma tasaa ta'e immoo nama baay'ee keessaa immoo namni gaariin hin dhabamu isiniin jedha. Nama hamaanis akkuma jiru, badaanis akkuma jiru, hiyyeessis sooressis akkuma jiru, namni gaariinis hin dhabamu isiniin jedha. Gaarii hojjechuun eenyudhaaf? Numa mataa keenya gargaara jechuudha. Eegaa maarree obboleessi kun akka nama kaanii ofirraa isa hin darbine, akka nama kaanii hin tuffanne of ladda kaa'ee nyaata bitee fi nyaachise kunoo lafarrattis waaqarrattis waa argate jechuudha. Argitanii carraan akkanatti nama jala dabarti. Osoo warroonni duraa sun carraa akkanaa kanatti oduu wanta akkanaa kana yaadanii carraan kun jala hin darbu, birri nama baay'atu kun jala hin darbu. Harka diriirsuun waaqarrattis namarrattis namaaf tola isa jedhu. Argitanii gizee baay'ee yoo gajjettanii namni ol siniin qabu. Biyaansi nama 100 keessaa yoo nama takka argattan jechuudha. Nama harka isin qabu. Inni kun akkuma argitan kana nama lafatti isin darbatee yookaan achi isin furuursee isin bira darbu jechuudha. Eegaa maarree obboloota koo osoo lafatti hin darbatamin, osoo lafatti hin furuufamin, gizee humna qabnu kana, gizee hojjechuu dandeenyu kana, gizee tattaafachuu dandeenyu kanatti haa hojjennu, haa ofaa jijjiirru. Argitanii ofaa jijjiirru yeroo ammaa kun yeroo itti hojjennee itti of jijjiiruu dandeenyudha, itti tattaafachuu dandeenyudha. Yeroo nuyi of bira dabarree immoo nama rakkateefuu ta'uu dandeenyudha. Yeroo of bira dabarree immoo nama beela'eefuu beela baasuu dandeenyudha. Wanti guddaan jechuudha waaqayyo wanta kamiirrayyuu kan caalu nuuf kenne. Innis maal inni hojjetan fayyaadha. Fayyaan qarshiidhaan bitamee hin danda'u. Fayyaan eenyudhaan illee madaalamee hin danda'u. Sinii galee wanta biraa bitachuu hin dandeessu, wanta biraa argachuu hin dandeessu, wanta biraa wanta feetan bitachuu hin dandeessu. Garuu fayyaa qarshiidhaan hin bitattan.
Kanaaf rabbi immoo maal nuuf kenne? Fayyaa nuuf kenne. Waan qarshiidhaan nu bitannee hin dandeenye nuuf kenne jechuudha. Wanta xiqqootu nu hanqate malee wanta guddaa nuuf kennee jira. Kanaaf immoo Waaqayyo wanta guddaa nuuf kenne kanarratti Waaqayyoon galateeffachaa nama immoo harka qalleeyyii ta'an, nama immoo fayyaa dhaban, nama beela'an, nama rakkatan harka qabuu qabna, gargaaruu qabna. Wanti Waaqayyo fayyaa nuuf kenneefu nama fayyaa hin qabne gad jennee akka laalluuf. Wanti Waaqayyo akka luka lamaan dhaabbannee deemnu nu godheef nama luka hin qabne akka laalluuf gad jennee jechuudha. Nuyi amma sadarkaa kanatti ol jennee nama nu ol sooressa ta'an laalla malee gad jenneetu nama nuuf gadi ilaallee Waaqayyoon hin galateeffannu. Osoo Waaqa kan galateeffannu taate, isa ardiif samii uume Rabbiin kan galateeffannu osoo taate, isa qaama guutuu nuuf kenne Waaqa osoo kan galateeffannu taate, silaa eessa geenyaa turre biyyan. Innaa osoo fayyaan qabaanne immoo biyyaayyuu bahuu hin dandeenyu. Osoo qaama keenya keessa wanti tokko miidhamaa ta'e as dhufneetu hojjannee jijjiiramuu hin dandeenyu siniin jedha obboloota koo. Kanaaf wanti nuuf kenname baay'eedha. Wanti nu hanqate immoo diqqoodha. Diqqoo nu hanqate kana immoo nuyi hojjanneetu itti guuttachuu dandeenya siniin jedha. Viidiyoo kanarraa dhugaan siniin jedha. Ani viidiyoo ilaalee tanan of madaalaa ture, of allaalaa ture. Sinii galee ani osoo namni akkanaa kana natti dhufee ani yoo harka qabaa laata, gargaaraa laata, waan narraa barbaade san raawwadhaafi laata jedhee tanan yaade jechuudha. Kanaaf nama gargaaru, harka namaa diriirsuu, harka nama qabuun nutti haa baratu siniin jedha. Laala mucaan kun amma qarshii illee hin argate, Waaqa biraallee hin argate, namni isa laalus itti gammadee jechuudha. Argitanii? Namni isa laalullee itti gammade jechuudha. Angara kiyyaan baay'ee tokkoon itti gammade jechuudha. Kanaaf yoo gajjettan aga ol jettanitti waa barattu. Kanaaf gajjechuun gaariidha. Gajjedhanii immoo afuun miidhaa qaba. Kanaaf hojjannee ofaa jijjiirruu, waan manaa baaneef hin dagatinii jechuun sinii barbaada obboloota koo. Warroonni egaa mana wajjin turtan hiriyootonni koo na jajjabeessaa jirtan hundumti keessanuu galata guddaa na biraa qabdu, kabajaa guddaa na biraa qabdu siniin jedha. Anis akkuma waa irraa baradhe immoo isinis immoo waa irraa barattu jedhee tananii namni kamiinuu yoo waa laale of laala sinii galee. Kanaaf yoo kana laaltan ani hoo jettanii akka of yaadattan immoo abdii guddaan qabaa siniin.